قبمني هجائس يا رب نوجود هجائس يا رب نوجود لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين هجاب لسكين يا رب نوجود وان إني صدقتك أنا اللي صدقة مقبولة يا رب نوجود صدقة مقبولة يا رب نوجود أستاذك إن اللي أمري يا رب نور إرس يا رب نور إرس وبولي سكين اللي كوان كان يا دي من إساني إجارة جري أول دبته مبارك مسمى عمري يا رب نور إرس عمري يا رب نور إرس فيا يا رب نوكني نملك يو فيا قباتو يقا فيا تام رب نوكني رب عمري سنار إرس على من رب سناتيس على من رب سناتيس عمري ديرتا بورا بولا رزق بلو رب سنياكن رب سناتيس هما سن الراحقب هما سن الراحقب بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا عزيز يا كريم يا الله namni hunduu seenee ana godhee jira isaan irraan isaan dubbistanii akka isaan irraan natti dhufu kabajaa fi jaalalaan isin gaafachuun barbaada baabaa shirriyaadiifillee waan dheengadanii yadhisan ergeen jira resiitiillee isinii maxxansa masgiidaafillee miliyoona tokko riyaadiif galii godhee jira ammas masgiida tokko jira kan ijaaramaa jiru masgiida kofalee kan araada jimmaa safarii gaaf duraa miliyoona tokko niyyadheen beektanii yooma san galchee ammas deengada biyya deemee 500 niyyachuun ammallee gammachuu keessan guyyaa kalee akkasin na waliin dhaabachuuf akka du'aa isinii godhan miliyoona tokko guutee jira isallee du'aa kanaa gootan kabajaan isin gaafadha waan garii ammoo waan himamuu hin qabne jalumaan hojjannaa waan dandeenyuun ammoo hawaasa kiyya bira yoomu isin waliin jira ammaaf Ustaaz Sheikh Abdurrashiid du'aa akka nu godhan garan isaan affeeree jira. أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم كريم أبو المجرى في كريم كيس كفوم بسم الله الرحمن الرحيم أما ساعات الليل بيجرا أكيد نو أمتكلنا ورب جاك ليسا نوجم بكرة أولا أجا قلقلا أجا ساعتي كسرة قدام توما رب جزاسنا عذابه دوب ونجيبه sirba illee amma gandaan baafachuu jiran sirba arsii jedhan kaluu kan amma xiqqoo booddee ammoo sirba harargee jedhani xiqqoo booddee ammoo sirba jimmaa jedhani xiqqoo sirba wallaggaa sirba wallaggi illee oomaan jedhuuti sirba walloodha jedhani sirba maaliidha jedhani akkasitti sinigaltee akkanatti addaan qoodaman namni akkamitti durriyyummaa addaan qoodama yaa jara keenya rabbii keessan sodaadhaati amma booda deemanii dubartii baalagee teenya jechuu eegala nama achi boodaan baalagee addaan qoodatan duraan sheekota addaan qoodataa turan sheekota addaan qoodatanii fixanna fakkaata amma sheeka arsii jedhanii sheeka jimmaa jedhanii sheeka harargee jedhanii sheeka walloo jedhanii sheeka maalii jedhanii sheeka addaan qoodachaa turan sunillee gaarema jennee inuma caddifne erga sene ammoo xiqqoosii jedhanii ammoo amma warra gurguddaa qabsaa'ota addaan qoodatu qabsaa'ota Oromoo irra jedhaman kan addaan qoodatu eegalan qabsaa'aa harargee qabsaa'aa wallaggaa qabsaa'aa arsii qabsaa'aa jimmaa qabsaa'aa walloo eega sene ammoo xiqqoosii jedhanii kan addaan qoodatanii erga geessaniin booda amma ammoo wannaa qoodatu jiranii weellisaa addaan qoodatu jiranii weellisaa arsii weellisaa harargee weellisaa maalii jedhanii jechuudha wallahi nama sodaachisa isin qalbii godhattan ani immoo akka malee na sodaachisa isin galtee weellisaa addaan qoodatanii fixanii amma na fakkaata isin galtee weellisaa addaan qoodatanii fixaniiti weellisaan kun amma dhumate si'a weellisaa arsii weellisaa maalii sirba arsii sirba harargee sirba maalii jedhan yaa jamaa keenya kun salphina wallahi namni irraa dubbachuu barbaachisa du'aatiin illee irra callisuun barbaachisu wama rakkisu waan ijoolleen ooftu jedhanii callisuun barbaachisu wama kanatu deemee waa balleessa irraa dubbachuun gaariidha yeroo hunda xiyyeeffannaa kennanii du'aatiin garagaraadha warri as jiru kuni wanna jedhelleen du'aatiin garagaraadha wanna jechuun barbaachisa irraa dubbachuun gaariidha jedhee xiyyaate amma immoo xiqqoosii jedhanii baalagee addaan qoodachuudhaaf durriyyee arsii durriyyee harargeedha jedhanii booda ammoo deemanii intala sagaagaltuu illee addaan qoodatan sagaagaltuu arsii sagaagaltuu harargee sagaagaltuu jimmaa sagaagaltuu walloodha sagaagaltuu shawaadha sagaagaltuu ebalu jedhanii ganaa addaan qoodachuudhaaf deeman bifa amma jiru kana yoo itti fufan jechuu kiyya
نمني أكمل سرب حرام جري ربي أو مسلم أو عالم نقول قدام دبتي كان نبرسيسو نمني أكمل تكون سرب أرسي تكون سرب جمة تكون سرب حرار جتيرة سرب ولو تيرة كم تدان كودت سيقلتي وان حرام هذا دان كودت تو يقال لنا إرجسني سوتا يعني سكاكلم مال دان كودت شو جتشور تكو سيجراني تي سنيقلتي سكاكلم ما نرسين دلك دو حراما متي سكاكلم ما ولو دلك دو حراما متي سكاكلم ما حرار جن دلك دو حراما متي سكاكلم ما جمة دلك دو حراما متي يشوف دائما kun mataa gadhiisuudha yaa jamaa keenya nan muslimaadha kanarra qulqullaawa ani waan biraa isiniin jedhu ijoolleen hordoftan namni sagalee kiyya kana dhageessan namni akhiraan keessan isin yaachisu zamana kana keessa zamana hattuun akhiraadha baay'atti warri akhiraa keessan hatu warri isin mirqaansee akhiraa isin harkaa saamu zamana akkas keessa jirraa jechuudha zamana akhiraati nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam Akijan zaman akhiraa keessatti namni diina islaamummaadha diina ofiidha qabatee amantaa ofiidha qabatee jiraatu akka nama barbada harkaan qabatee jiraatuuti jiran itti ulfaata harkaa mujjaata jechuun itti ulfaata zaman akkanisi keessa jirra isin galtee jabaadhaati dhaabbadhaa olii gadi mimmiqin jedhina tamaam olii gadi mimmiqin jedhina Gosummaan isin harkisin gandummaan isin harkisin islaamummaa irratti xiyyeeffannaa keessan kenna. Akhiraa keessan irratti xiyyeeffannaa keessan kenna. Salaata keessan irratti, sooma keessan irratti, Rabbiin waan dubbate irratti, Qur'aana irratti sagawwannaa kennaa jechuudha. Tamaam? Karaa kana qofaatu isin baasa jedheetii yaada. Namoota na dhageeffataniin jedhaan. Warra gandaa wal qoqoodee gandaa wal fixu kan ammoo osoo gandillee milkaa'ee fi bar gandaan qoodanii wal fixan tokko saala nagaan ba'u bar arsiin fakkeenyaaf osoo amma arsiidha jedhee wal qabatee ganda kafaarsu taate ergasanii deebi'ee baalee diidaa jedhee wal qooda Eqoosii jedhee ammoo akka baaleetitti illee warra dambali warra achiin warra gindhiiri gara ustaaz Arabii kana fa'aa achiin dallumanna achiin madda walaabu jedhee asiin baddaa kana gara baddaa kana gara roobee baalee kana jedhee ittiin akkasii addaa wal qooda namanallee yoo deebitan akkasumatti Asin gadabi asin wayu asin uta asin mali jedheetuma akkasuma wal qood umri wali rafita jimmal lewda ite asini kuni waan quufamu miti kuni ya jamaa waan quufamu miti wal qoodde wafitu jimmal lewda ite kuni nuti aggaro elman nuti warra gummaati kun warra gomaati warra jimmaati kun ammoo mali akkasuma wal qood harga lewda ite akkasuma wal qood ku waan quufamu miti waan wal qoodani wal quufani wanna jide sinigalte wanni akkana jammarran waan lafa qabatee ati nagaa jettee geessituudha miti. Ijoollee shamaraa gariitu jira. Tamataan isiidhaa garamiin akka yaadduan hin beekne garii jechuu kiyya tamataa garamiin akka isii yaadduan naaf hin galle. Kadhayxeetiin hamilee hayizoo si wajjin jirra maal taanee jirra hin balleessine ammaa keessa dabarta waa hunda si wajjin jirra dhamaatu. Uf wajjin jiraadhu jalqaba maal wajjin jiraataa miti nama dhuunfaa wajjin maal jiraataa miti. Si wajjin jirra maali kan keetti akkana ta'ii hin ilaalini dhamaatu wallahi dhamaatu maal wajjin jirta maal wajjin jirta uf wajjinu jiraadhu jalqaba ofii keetiyyuu uf wajjin jiraadhu jalqaba sittin dhaga'amini sitti maal hin jedhini waan akkasiidha waan akkana kana dhiisii biraa kuti yaabbo waan akkana kana dhiisii biraa kuti hedduu argu jira ijoollee shamaraadha hedduu isaaniidha sini galtee Mali mataan keessan mataa kana baafattanii kan biraa uffattammoo mukayyefatu mataa isin karbaane moo maal taatansa guyyaa tokko argaatiin ture mana banataniitiin ayizoo si wajjin jirra mana banatanii haasan ijoollee ajanda kana cufaa biraa deema kun asiin akkamitti arrabsita jedhee asii wanna jedha kun ammoo achiin ayizoo si wajjin jirra homaa miti fatanaan inuma jira fatanaan kan kee haaba dubbo wallahi Fatanaan kan kee abad namni fatanamuun inuma jira ayidoo si wajjin jirra maal wajjin jirta uf wajjin hin jirtu